jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii ani nagaa kootii jecha viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kaanvaa baanarii yuutuubii hojjechuudhaaf nu fayyaduun isinitti argisiisuudhaaf amma gara Chrome deemnee jechuudha. Chrome erga deemnee booda canva.com jenna. Search erga goonee booda akkasitti nuuf bana. Haala kanaan nuuf bana jechuudha. Sana booddee templates jedhu kana keessa seenna. Sana booda wanta nuti barbaannu sana search goona jechuudha. Nuti maal barbaanna? YouTube baanarii barbaanna jechuudha. Baanarii diizaayinii hojjechuu barbaanna. Kana erga banannee booda as keessa filachuu ni dandeenya. Kan nutti tolu hojii keenya waliin deema kan jennu filachuu ni dandeenya. Haala kanaan erga bannee booda iddoo kanatti fidee sila iddoo kana ture amma karanatti fiduun koo akka edit gochuuf nutti toluudhaaf fakkeenya ishee kana fudheera. Ishee kanarratti edit godhachuu danda'a jechuudha haala salphaadhaan. Wanta hin barbaanne jiraate akkasitti delete gochuu ni dandeenya. Iddoo kana immoo maalidha wanti nuti online irratti hojjechuu dandeenyu liinkii isaa beeksifachuudhaaf kan nu fayyadudha. Fakkeenya iddoo kanarratti isinitti argisiisa. TikTokiin hojjedha yoo ta'e TikTok hidheetana barreeffadha jechuudha. Liinkii isaa nan barreessa jechuudha. Iddoo kanatti TikTok hidheen barreeffadha jechuudha. Yoo hin barbaanne ta'e immoo delete gochuu ni dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne kaawwachuu ni dandeenya. Yoo barbaadu baanne delete gochuu ni dandeenya. Sana booddee footoon kuni kan nama birooti. Footoo keenya kaawwachuu yoo barbaanne upload kan jedhu kana keessa seenna. Sana booda faayilii keenya bira deemna. faayilii keenya keessa
keessa footoo achi barbaannu fillee keenya footoo isa kan akka ta'uun barbaada. Iddoo kanatti hin galche jechuudha. Sana booddee maaltu nu hafee asitti maqaa keenya kaawwachuun dirqama. Teekst kan jedhu bira seenna. Maqaan keenya dirqama waan ta'eef akkasitti ol kaa'uu dandeenya. Sana booda kan halluu jijjiiruu barbaanne iddoo kana seennee halluu nutti tolu kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Halluu barbaanne keenya booda maaltu nu hafaa? Iddoo kanatti subscribe na godhaa. Element kan jedhu kana keessa seenna. Sana booda iddoo kana subscribe kan jedhu jira. Kun baaseera. Ishiin piroojeektiin kaffaltii ni qabdi. Kanaaf firii kan ta'e barbaanne jechuudha. Si ol jettanii ilaaluu ni dandeessu. Ishee kana fudhanii haala kanaan teessisuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo barbaanes itti dabaluu ni dandeenya. Like share jennee akkasitti haala kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Sana booda ergaa fidheewwan log gochuu ni dandeenya. Isin iddoo barbaadan harkistanii kaa'uu ni dandeessu. Teekstii itti barreeffama ofii keessaniif itti dabalachuu yeroo barbaadan ishee kana tuqxu jechuudha. Sana booda kanas tuquu ni dandeessu. Ishee kanas tuquu ni dandeessu. Sana booda asirratti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Halluu barbaadan select gochuudhaan jijjiiruu ni dandeessu. Effect kana keessa seentanii haala barbaadanii sana booddee isa hojjanne kana save godhachuu qabna. Isin kana caalaa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Iddoo kana injira iddoo kana seenuudhaan wanna barbaadan filattanii nuuf ta'an jettan kaa'uu ni dandeessu.
viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaaf naa tura.